jedhu barri nuti keessa jirru kuni bara garagartuu dhufe. Bara dhiirri dubartii bulchu osoo hin taane bara dubartiin dhiira bulchituudha. Egaa shamarran keenya gola madaamii keessa jiraachaa, gola madaamii keessa hojjechaa, madaamiidhaa ergamaa, shintibeetii madaamii dhiqaa, xiqqaan madaamii si ergachaa, guddaan madaamii si ergachaa, maatiin mana madaamii san keessaa ijoollee xixiqqaa waggaadhaa jalqabee hanga xumuraa hundi isaanii si ajajachaa, yoo xiqqaate mana tokko keessa nama 8 oltu jira. Kana bichaa miti isaan walitti galanii jiraachuu jaalatu. Ijoolleen hedduu nama maatii 20 horanna jettanii gadi baatanii boochan baay'ee keessantu jira. Akkasumas immoo uffata nama 20 hunda mataatti kan tokkoftee itti uffistu, kan miiccitee itti uffistu ijoollee hedduutu jira jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo sa'aatii kanatti immoo shamarri baay'een dogongoraa jirtu jechuudha. Maal akka dogongoraa jirtan beektu? Dhiiraaf waastannaa hunda isaatu fudhattu. Nan danda'a jettu, nan raawwadha jettu. Waan dandeessan malee waan hin dandeessinyetti hin seenina. Yoon kana isiniin jedhu obboleettiin keenya tokko akkas goote. Yeroo ammaa kana akka Dubaayiin banamee biyya Dubaayii ijoolleen dhiiraa fiizaadhaan akka barbaadanitti deeman hundi keessanuu ni beektu. Egaa ka obboleettiin keenya maal gootii abbaa manaashii yookaan immoo jaalalleeshii jechuudha. Biyyarraa gara Dubaayii fidatti. Dubaayii dhufu malee jennaan Dubaayii dhufuuf tikkeettiin birrii Itoophiyaa 300dha. Isa bichaa miti Pirosesiin jalaa birrii guddaa fixa. Yoo xiqqaate isa biyyaan ga'uu fi gara Dubaayitiin ga'uu fi birrii 500 ol kan itti xumurteedha jechuudha. Erga Dubaayiidhaan geechellee hojiin seeninii taa'ii nyaadhu ani dhufeensi ilaalaa jettee mana kiraa hiriyoota isaa wajjin qabdee fi mana kiraa san teechifte. Mana kiraa san keessa yeroo taa'u mana kiraa san guutumaan guututti kan irraa kaffaltee ishiidha jechuudha. Kana bichaa miti madaamii ishii kadhattee hiriyaa koo asitti fidee jira nyaata hin qabu waan ta'eef na tabaabari jennaan madaamni ishii nama gaarii waan taateef akka isaa fi nyaata mana sanii geessituuf eeyyamteef. Mana hojii dalagaa mana madaamii yeroo xumurte isaaf nyaata qabattee iddoo isaa kireessite san dhattee nyaata keechitee fi laattee fi obaastee yoo feete bira bultee deebiti yoo feete biraa galti jechuudha. Akkasumatti immoo odoo jirtu waraqaa biyya sanii yookaan eeyyama biyya sanii yoo hin qabaanne qaraamaa jala gala. Yoo xiqqaate ji'a tokkoof qaraamaa jala galee qaraamaan guyyaatti birrii 50 herreega. Qaraamaa ji'a tokkoo herreeddee irraa kaffaltee deebitee waraqaa seera biyya sanii yoo xiqqaate birrii Itoophiyaa miliyoona jala dhufuun hojjechiifteef jechuudha. Erga kana hojjechiifteefiin boodatti ammas inni gara dalagaan baane algaarra ciisee nyaachuu dhuguu waraqaa qabaa fedhu bakka barbaade deema. Iddoo bashannanaa deemuu yoo barbaade maallaqa kan kennuuf ishiidha jechuudha. Uffata isaa kan itti uffisu kan bituuf waan inni barbaade hunda kunnatti bareeda yoo jedheen bitadhu jettee kan maallaqa kennituuf ishiidha. Inni asitti addaan labuuf malee nyaachuuf malee akka sangaa qallibii bara egeree gurguramuutitti qallabamuuf malee dalagaadhaaf biyyaan baane. Osoo akkas hin jiraatu immoo amma immoo maal jedhee makiinaan natti bareedeera. Makiinaan dharra'ee jira. Kanaafuu makiinaa naa biti jedhee gaafate jechuudha. Yeroo kana ishii jettee makiinaa bitteef. Makiinaan ergas harka isaa ga'ee makiinaa shikarakkaruu eegale. Ishiin garuu umurii ishii guutuu gola ormaa keessatti fixxeerti. Umurii ishii guutuu gola gandaa keessatti xumurteerti. Amma baay'ee caccabdeerti. Humnas fixatteerti. Garuu ishiidhaan nama ta'uu nama dhaqqabu ishii barbaachisa malee amma xaartee ishiin nama jiraachisuu nama hin dandeenyedha. Haa ta'utii garuu amma maaltu dhufe jidduu kanatti beektu inni ishee kichuu lafaa ol dhuftu asheeta birraa kan fakkaattu ababaa birraa akka yeroo birraan bari'u abaaboon dhodhoo'ee bareedee lalisee abaaba'u sanitti an akkasiisan filate. Ishii isaaf jettee kushiinaa madaamii keessatti bifa fixatte. Ishii isaaf jettee makaraa ishee argite. Ishii isaaf jettee biyya Itoophiyaa keessaa baastee Dubaayii fidde san guyyaa tokkollee oolmaa ishiin oolteef san of dudduuba garagaree osoo hin ilaalin daa'ima kichuu reefa hojjetachuu biyyarraa dhufte xalafee qabatee wajjin jiraachuu eegalee jira. Shamarran keenya sammuu dhabuun kana hunda sin godhaadha. Mataa dhabuun kana hunda sin wallaamsisaa jira. Wallaalummaan hagana ga'u, gowwummaan hagana ga'u akkam akka ta'uuf deemu
eecha akka ga'uuf deemu hin beeku jechuudha. Keessattuu shamarran baay'ee shamarran ijoollee kaayyoo qabdu kan kuffisaa jiru, kan waan hin taane keessa galchaa jiru, balaa isaaniitiif dhiirota kaayyoo qabus akka kaayyoon godhanne kan gochaa jiru, kan dhiirota guutumaan guututti balleechaa jiru eenyudha beektu? Shamarran kaayyoo hin qabne. Shamarran zim jedhanii biyyaa ba'anii gola madaamii hojjetanii ji'aan maallaqa argatan qabannaa wallaalan. Namuma ta'eef kan ergan, namuma ta'eef akkanumaa wajjin xaaran. Dhiira tokko nan astadaadara, jaalala maallaqaan nan bita, qabeenya itti nan hura jedhanii shamarran dhiira duubaa rakkatan. Keessattuu biyyarraa fidanii biyya ormaatitti kan wajjin rakkatan. Obboleettiin teenyatu fakkeenyaa taatu malee ijoolleen akkasii kumaatama jira. Yeroo ammaa kana namumti hiriyyaa ofii jaalallee ishii ofii Dubaayii keessatti fidanneen jira jedhee yaadu. Baay'een isaanii fidatanii jiru jechuudha. Biyya ormaa keessatti ofiif of dadhabanii nama lammataa gaafa dabalatanii akkamitti akka jiraatan hin beekan. Dhugaan isin jedha shamarran keenya maaliif akka gola ormaa keessa hojjechaa jirtanii, maaliif akka xaaraa jirtanii, maaliif akka gubachaa jirtanii, akka raffamaa jirtan beekaa. Erga inni gara Dubaayii dhufe haa dafqu, yaa hojjetu, hin jira. Hojii garaagaraa jira. Maaliif namni kamiyyuu taanaan dalagaadhaa biyyaa ba'a malee taa'uudhaa biyyaan ba'a miti haa dalagu, yaa hojjetu, waan ati argite guutumatti yaa argu malee ati kophaa kee isa nan astadaadaraa miti. Ati kophaa kee hojjedhee tanan kiraatti kaffalee fiqaada biyya sanii baasee fi makiinaatti bitee inni immoo deeme ashee tanarratti haafuu dhufee miti. Yoo xiqqaate anis jiruutu barbaachisa. Sis jiruutu barbaachisa. Anis jiruutu barbaachisa. Kanaaf jiruu namoonni tokko tokko amma yeroo ammaa barra ilmi namaa jaalala sobee jaalala jedha malee jaalalli namaa keessa hin jiru. Dhugaan isin jira ilmi namaa yeroo ammaa jaalala maallaqaa yoo ta'e malee jaalala birrii yoo ta'e malee jaalalli namaa keessa hin jiru. Kanaaf shamarran keenya miidhamni mana madaamitti miidhamtan sin ga'a. Gubannaan kushiina madaamii keessatti gubattan sin ga'a. Dhiiga keessanitti hin taphatinaa. Dafqa keessanitti hin taphatinaa. Yoo waan biraa ta'uu baate awwaala keessaniif siniif haa ta'u. Sadaqaa keessaniif siniif haa ta'u. Hiyyeessaaf kennaa. Kan karaa sin dabarsu, kan samaayii sin dabarsu, kan lubbuu keessaniif boqonnaa kennaa godhaa baqqa. Zim jettanii gillasabii tokko hin qallabinaa. Isa karaarra taa'ee waan nyaatu dhabee boosaniif kennaa. Maaliif jennaan yoo foon keessan boqachiisuu dadhabdan lubbuu keessan boqachiisuu yaada. Bakka kanniin kana malee gillasabii tokko fiddee waan qabdu hunda sarratti bittinneessitee anatu si bulchuu danda'a. Anatu waa hunda godha jettee nama tokko haadhaaf abbaa keetuutti dhiiste nama tokko duuba gaafa makaraa argitu ati boru karaatti hafte. Maatiidhaanis hin jaalatamtu, firaanis hin jaalatamtu, namni si barbaadu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanas hin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf dogongora akkanaa ijoolleen dogongoraa jirtan, ijoolleen wallaalaa jirtan ofii wallaaltanii namoota biraallee wallaaluu hin godhinaa siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo ammaaf qabadee dhufe kanuma fakkaata. Yaada fi qeeqa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti nu barreessaa siniin.